السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بقى نجا ولتي جيبني أن عبد الله سراج هردفتوتا أمانتا مسلماتين بقى أيانا عيد الأضحى براتين إسنجه وربرنا كم إجري ربي نها تاسيسو ربي حاجاتين هندمايو نوف هاغوتو جتشورا ولما قالتي أورمون هندي كيسانو كبهاديها ككابا كبا أكسم كان جدو قال أورميا كبيا على جرتن كبيا كيس جرتني في أكسم إدو مكبر ريو كان جرتن هندي كيسانو نجيني ربي إسنيف حاتيو كانت آنتين إنجرو برمودا كين هرأة كان إسني قبيس كان إرتي تيفتاج جتشورا برموني كين هرأة مالي برموني كين هرأة وان كانان دورا بران وان كانان دورا دبرسين دوباتي نو ديبسي اكوما كانان دورا تسنين جدي برا دبر فدتي برموني دوباتي نو ديبسي كوني قبطي ايجو غوردا كاسا جچودا قبطي ايجو غوردا كاسه جچودا اكوما غلاني والغوتي يو دوفه مال كاسا حرج ديقاو جلا كاسيتنين fuudheetiniin deemaan jechuudha. So qubeen har'a nuti asitti barataa jirru warroota baratellee ni tuttuuyti. Warroota hin baratin hedduu kaaftee jechuudha. Hedduu kaasaa jirtii jechuudha. Kan barannee bira dabarre torbii dabre qubeedha. Qubeen tuni maal akka taate jalqaba hanga dhumaatitti isin agarsiisuu yaaleetiniin jira. Isiniifis xumuruu dadhabu. Qubeen afaan Oromoodhaan xumurattu. So har'a ammootiyyuu wanti an isin agarsiisuuf saganteeffadhe takkaahuu ammootiyyuu karoorfadhe warroota qubee kana hunda isiitiyyuu mataatti galfate ka surritti galfate kan isiisan hin beeyne walitti hidhu jechuun walitti fiduu takkaahuu ammootiyyuu qubee tana surritti beeku tana walitti fidee qubee tana sirna itti godhuu warroota hin beeyne isaasan karaa agarsiisuu warroonni beeytan hoo hubachuu kanaadha kaayuun keenya guddaan inni har'a Oromoon parsantiin hagamtuyyuu akka qubee kana walitti hidhuu hin dandeenye beeytu isin warri carraa argattan barachuu warri carraa argattan doktoreetii tahuu warri carraa argattan injineringii tahuu warri carraa argattan barmoota whatever kamiyyuu tahuu warroota carraa hin argatin obboleessa kees tahee obboleettii kee fira keetis tahee alagaa yeroo jedhu nama isinirraa fagaate afaan Oromoodhaa beekuu barbaadu barachuu barbaaduuf carraa akka bannuufi jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti barmoonni keenya kan dabre hiikaa jechoota afaan Oromoo irratti xiyyeeffate akkasuma qubee irratti xiyyeeffate seerluga irratti xiyyeeffate akkasuma wantoonni tokko tokkos ni jiran kan osoo barmoota kana isin barsiisu keessa isinii make isiisan hunda isiitiyyuu jechuudha. Qubeen kuni akka bu'uura taateetiniin tajaajiltii jechuudha. Walumaa galatti kallattiidhaan qubee kana akkaataa itti walitti hiinu akkaataa itti walitti finnu barattoonni takkaahuu ammootiyyuu namni eenyummaa kan kee beekuu barbaaddu ka hin beeyne qubee tanaan argachuu ni dandeettaa jechuudha. Osoma haasofnu namoota hedduutu jira kan ufii Oromoo ta'e ka ammootiyyuu aadaa biraa leellisu ka afaan biraa leellisu ka eenyummaa biraa leellisu yaa jirateen jara akkasii gaarii miti wanti sun eenyummaa kan kee leellisi afaan kan kee leellisi afaan kee yoo leellifte eenyummaa kee yoo leellifte itti milkoofta aadaa ambaa leelliftee ittiin boonuu hin dandeettu aadaa kee yoo leellifte ittiin boontaa hubadhu. Kanaaf mee osoo keessa hin deemin kallattiidhaan gama qubee kanatti isin haa dabarsu. Qubee kana akkamitti akka irraa hubannu karaa gabaabaadhaan haa ilaallu. Qubee dubbachiisaa 5tu jira. Dubbifamaanis hedduudha. Cimdiinis akkasuma jechuudha. Kana hunda isaatiyyuu walitti finneetiin haa ilaallu. Afaan Oromoo jedha. Oromoo language sagalee afaan Oromoo jedha. So qubee kana walitti fiduudhaaf kan jalqaba duraa nu barbaachisu maali? Qubee takka takkaan walitti fiduudha. Baa fi akkasuma caa argaa jirtan miti astee kana kan jiru baadha. Okay? Astee kana kan jiru caadha. Okay? Daadha. Look. Faadha. Okay? Astee kana kan jiru gaadha. Astee kana kan jiru haadha. Astee kana kan jiru jaadha. Astee kana kan jiru kaadha.
hanga qubee dhumaatittu isiniif fida inshaallah rabbi umrii nu haa kaa'u. So amma qubee xiqqaadhaa hin eegala takka hommutu qubee baadharraa hin eegala. Baa kana qubee dubbachiisaa shanan keessaa qubee tokko walitti yoo fiddee fakkeenyaaf baa eda'uu jedha buu baa fi buu baa fi e yoo walitti fiddee bee baa fi i yoo walitti fiddee bii baa fi qubee kamiyyuu yoo walitti fiddee qubee dubbachiisaa shanan san keessaa tokko yoo bira keetti qubee san fakkaataa jechuudha. Okay. Kan itti aanu naa. Naan kunis qubee dubbifamaa keessa jira jechuudha. Aan kuni dubbachiisaa shanan keessa jira jechuudha. So asitti buu kana lamaan yoo walitti finne asitti buu tahaa jechuudha. Baa eda'uu buu. Okay. Asitti naa fi aa yoo walitti finne naa. So qubee kanneen lamaan bakka tokko yoo walitti finne maal taha? Qubee kanneen lamaan yoo walitti finne jechuudha. Asitee kanatti buna buna. Okay, hiikaa waan qabu nuu kennee jechuudha. Okay? Hubadhaa. Kan gaafii qabdan, kan garee keessa jirtanii gaafii qabdan garee keessaan na gaafadhaadha. Kan ammootiyyuu garee hin argatiin kan wanna hubattanii amma wanna jedhaa jirtan garee ni argachuu ni dandeessu jechuudha. So amma caati dabarra jechuudha. Caa kana barbaannu uudhaa itti finna barbaannu aadha itti finna e whatever kamiyyuu itti fiduu dandeenya. Walumaa galatti mee amma caa eda'uu a. Caa fi aan kun yoo walitti dhufe caa jedha. Okay? Astee kanatti caa jedhe jechuudha. Okay? Baa fi aa walitti finna ba. Ba jedhe. Baa hin jenne gaafa aa lama tahe baa jedha. Sanis fuulduratti itti dhufnaa jechuudha. Caa eda'uu aa caa. Baa eda'uu aa ba. Walitti yoo dhufe caba caba. Okay? Caba jedhee jechuudha. Okay? Kan itti aanu daa. Daa eda'uu aa da. Baa eda'uu aa ba. Baa fi aan ba. Daa fi aan da. Kanneen akkanatti bakka kanatti yoo kanaa fi kana wal bira keenne ila daa as kenne baa as kenne astee kanatti daba. Daba. Look, astee kanatti walitti edaane kanas walitti edaane kanas ammootiyyuu walitti eda'uu dandeennaa jechuudha irraa gadee akka herreegaatitti. Kanaa fi kana walitti edaanee yoo jenne daba ka jedhu fidaa jechuudha daba. Okay? Yoo wanti anamma isiniin jedhu kuni warra qubee beeku ka walitti fiduu hin beekne wanti anamma asitti isin agarsiisaa jiru kun yoo isinii galuu dhabe namoota xiqqoo qubee beeku ka isin cinaa taa'u gaafadhaa isinitti haa himu. Look, barmoota irraa hin saalfatinaa. Barmoota irraa hin quufan. Waa barachuu hin saalfatinaa. Waa barsiisuu hin saalfatinaa hin qaanahinaa wallaalaa feetanis tayaa wallaalaa akkiyaatis tayaa waa barsiisuu irraa hin qaaneffatinaa. Yoo waa barsiifte waa baratta. Yoo waa agarsiifte waa argita. Kanaaf wallaalaan akkiyaa kunis yoo afaan keenya barsiise aadaa teenya seenaa keenya eenyummaa keenya yoo barsiise is very fabulous baay'ee waan gaariidha. Okay? So faadha amma asitti baa jenne caa jenne daa jenne een dubbachistuu waan taateef daa eega jenne faatti dabarra jechuudha. Irraan dabarre faadha bakka na jirra. Faa eda'uu a fa. Laa eda'uu a la. Kanaa fi kana yoo walitti finne astee kanatti eda'uu goona maalii fi akka herreegaatitti dalaynaa jechuudha. So kana yoo walitti finneetiin hin jenne bakka kana dhufa. Faala. Okay? Faala. Kun amma yoo isinii galuu baate nama isin cinaa jiru gaafadhaa baay'ee irraa hubattanii warri qubee sirriitti beeytan walitti fiduu kan na gaafataa turtan akkanatti walitti fidamaa jechuudha. Okay? Gaa irra jirra amma gaa. Gaa eda'uu o go. Daa eda'uu a da. Qubee makama walitti fiddanii garuu waan hiika qabu tahuu danda'uudha qaba. Okay? So daa eda'uu a da. Gaa eda'uu o go. So yoo kana lamaan walitti gadi finne goda jedha jechuudha. Kana lamaan akkanatti walitti gadi finne goda 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 tahaa jechuudha. Okay? Kan itti aanu haa. Haa eda'uu ho o o ho. Laa eda'uu e le.
Okay? Yoo kana walitti finneetiin hin jenne eda'uu jennee walitti finneetiin hin jenne hole. Hole jechuun akka afaan Oromootitti hole fakkeenyaaf yookaan ammoo ilmaan adeerranii keessanii fudhachuu dandeessan. Ilmaan adeerranii adeerri keessan tokko ilmaan isaati waa godhee yoo isinii ilmaan isaa bira jiru san waa isinii hin godhin isin hole jedhamaa jechuudha. Holaa jedhaniini jechuudha. Holes jedhaniini jechuudha akka afaan Oromootitti. So hole jechuun hiikkaan isaa sani. Inni kan biraa gaatti ka'aanu haadha. Haatti ka'aanu iidhaa irra dabarra jaatti dabarraa jechuudha. So jaa eda'uu ii ji. Gaa eda'uu ee ge. Jige. Okay? Kana yoo walitti edaane jige tahaa jechuudha. Okay? Inni kan itti aanu jaatti kan aanu kaadha. Kaa eda'uu u ku. Okay? Ku kaa eda'uu u ku. Barreessine dagadhe abbo. Ku taa eda'uu ee te. So kana lamaan yoo walitti finneetiin hin jenne kute ta'a jechuudha. Kute asitti kana tahaa jechuudha. So amma kaa irratti dhiifnee jaalas fi kaa laallee jirra yeroo itti aanu laatti dabarraa jechuudha. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate qubee walitti finnee walitti hiinee hiika akka irraa argannuufi jechuudha. Jabaataadhaanis gara fuulduraatitti ni baran garuu ilaalleetiin inni bira dabarree jechuudha. Haa ta'u hin xumuratu hin xumurruu jechuudha. Hin xumuramnes. Kanaaf barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate sagalee afaan Oromoo akkamitti akka walitti dhuftu qubee didiqqaa kan walitti finnee akkamitti waan hiika qabu akka nuu kennu kan waliin ilaallee dabarfanneedha jechuudha. Barmoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Chaayinaaliin kuni chaayinaalii afaan Oromooti. Oromoon hagam populationiin isii takkaa ummatuyyuu baay'inni ummata Oromoodha hagam miliyoona 65 oli. Oromoo miliyoona 65 kanaa olii keessaa Oromoon miliyoona hagamtuyyuu miidiyaa irratti argama. Subscribe godhaa. Blow up haa ta'u haa guddatu. Maal ka hin baranne hedduutuyyuu jira namni keenya. Qaamni keenya ka hin baratin hedduutuyyuu jira. Haa baratu. Haa wal sochoofnu injiinii waliif haa taanu. Baabura waliif haa taanu. Karaa wal haa agarsiifnu. Karaa wal haa agarsiifnu. Daandii walii haa saayinu. Afaan keenya haa guddifnu. Aadaa keenya haa guddifnu. Eenyummaa keenya haa guddifnu. Baay'inni hagana gahuu qabannee yarachuun faayidaa nuuf hin qabdu. Chaayinaalii kami? Chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe haa goonu. Like, share, comment. Yaadas waliif haa kenninu. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.